waan barbaadduuf waan si barbaachisu adda baastee beektee jennaan siif milkaa'in salphaadha. Garuu hanga waan barbaaddu yookaan waan si barbaachisu adda baastee hin beeknetti jireenya kee guutuu qormaata hedduun gonfamtee deemtaa jechuudha. Jireenya keenya keessatti wanta nu barbaachisu yookaan wanta barbaannu yoo adda baasnee beekne waan barbaanne irra ga'uu dandeenya jechuudha. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire warra taatan akkam jirtu. Tole gaa bakka isin jirtan nageenya isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole jireenya keenya keessatti wantoonni nu fayyadan yookaan immoo milkaa'ina keenyaaf galma keenyaaf wanti nu barbaachisu maali yookaan immoo kaayyoo keenya galmaan ga'uuf wanti jalqaba irratti nurraa eegamu maal kan jedhu kan guyyaa irraa ilaallu. Tole gaa mee jireenya keenya keessatti waan barbaannuuf waan nu barbaachisu maal isaan jireenya keenya keessatti wanta nu barbaannu yookaan wanta nu feenu yookaan immoo wanta nu harka keenya irraa osoo qabnu nu barbaachisu maal yookaan immoo wanta nuti keessa keenyaaf fedhii keenyaan osoo raawwachuu hin barbaadin osoo gochuu hin barbaadin akka nu goonu yookaan akka nu raawwannu yookaan akka nu galma keenya irraa duuba deebinu kan nu taasisu maal isaan jireenya keenya keessatti namoonni wanta barbaadan caalaa wantoota isaan barbaachisu dhiisanii wanta ofii isaanii barbaadan raawwatu. Akkas jechuun kaayyoo kee yookaan galma kee geessisuuf dubbisuun si barbaachisa. Taanaan ati immoo keessi kee immoo bashannanuu fedha. Taanaan wanta si barbaachisu sana dhiiste wanta kaayyoo keef galma keef si qopheessu sana dhiiste wanta si bashannansiisutti of qabda. Taanaan galma kee irraa gufattee jirta yookaan galma kee sanarraa duuba deebitee jirta jechuudha. Kana immoo haala kam goonee beekuu dandeenya? Galma keenyaaf yookaan immoo karoora keenya jiraachuuf yookaan immoo waan nu barbaachisu beekuuf immoo wanti nurraa eegamu maal isaan kan jedhudha kun guyyaa irraa ilaallu jechuudha. Tole gaa mee jalqaba irratti inni argamu maal'an furtuu ilaalcha gaarii qabaachuu keessaa inni jalqaba irratti argamu yookaan immoo inni dhala namaaf barbaachisaa ofitti amanamummaadha. Namoonni ofitti amanamummaa qaban wanta barbaadan raawwachuu danda'u. Jireenya keenya keessatti ofitti amanamummaa qabna taanaan osoo namni kamuu nutti namaniin osoo namni kamuu in raawwatta siniin jedhin akka wanta sana raawwachuu dandeessu yookaan akka wanta sana achieve gochuu dandeessu mo'achuu dandeessu akka galmaan ga'uu dandeessu osoo namni kamillee sitti namaniin amantee jalqabdee hojjettee jirta jaanaan ati nama kamiinuu holidha jechuudha. Namoonni jireenya isaanii keessatti ofitti amanamummaa hin qabne yookaan immoo ofitti amanamummaa isaanii build ijaarrachuu hin dandeenye namoota ofitti amanamummaa qabaniin gara arganitti ofamaa jiraatu jechuudha. Waan barbaadan hin beekan, wanta isaan barbaachisu sana hin beekan jechuudha. Wanta isaan hin barbaachisne raawwachuuti yookaan immoo control namaan ta'anii namaan hoogganamanii namaan oofamanii yaada namaatiin jireenya isaanii geggeessuu jechuudha. Kanaaf immoo namoonni kaan namoonni ilaalcha akkamiinaaf qabu namoonni kun haala kamiin na ilaalu jettee itti yaaddoo hin qabdu. Namoonni jireenya isaanii keessatti jireenya isaanii dhiisanii jireenya namaa wanta borcuu barbaadaniif jireenya kee keessatti namoonni ilaalcha akkasii qaba. Abaluun koo akkasidha jedhee waa'ee kee yoo adees ofitti amanamummaa hin qabdu taanaan kaayyoo kee irraa kufuu dandeessa. Garuu wanta namoonni siin jedhan osoo hin taane wanta raawwachaa jirtu irratti xiyyeeffadhu. Yoos galma barbaadde ga'uu dandeessa. Tole gaa inni lammiffaa irratti nu barbaachisu galma keenyaaf yookaan immoo wanta barbaannu beekuuf namoonni biroon akka isaan nu fayyaduu danda'an adda baasnee beeku. Namootaaf kabaja laachuu namoonni kamuu wanta siif ta'uu barbaadu wanta akka siif ta'uu barbaadu wanta siif barbaachisu wanti siif malu namoota biraafis akka siyaaniif maluu danda'u dursitee beekuu qabda. Galma kee ga'uuf kaayyoo kee jiraachuuf namoota biroo kabajuu qabda. Namoota kaaniif haala ilaalcha gaarii qabaachuu qabda jechuudha. Respect gochuu qabda. Nama kamiyyuu maatii keessaa ta'u hollaa keessaa ta'u naannoo kee nama jiru kamiifuu wanta siif ta'u akka namoota kaaniif ta'u filattee beekuu qabda jechuudha. Addunyaan kun namoota ofittootiin waan guuttee jirtuuf jabeessi irraa of eegi. Namoonni ofittootaan baay'ee isaanii jiru akka isaan jireenya kee jeeqaniif itti dabarsitee ofillaatiin yeroon akkasiin jedhu namoota hundumaa selfishiidha yookaan namoonni hundumaa kabajni hin maluuf jechuu miti. Namoonni ofittoo ta'an jiru. Namoonni kan namaa kan kwaa ta'u namoonni karaa kufaatii namatti agarsiisan kan namoonni karaa jallinaa namatti agarsiisan jiru. Garuu immoo akkasuma namni namaaf qoricha namni namaaf summii dhalleeti. Adda baasni garuu yoo wanta barbaannu yookaan wanta feenu san wanta galma keenyaaf wanti karoora keenya galmaan nu ga'uuf nu gargaaran namoota waan ta'aniif namoota adda baasii beeki. Namoota itti dhiyaatu namoota kamiyyuu akka si barbaachisan beeki. Nama kamuu ofirraa hin dhiibiin nama kamuu galma isaarraa muuxannoo qabuuf waan baay'ee sitti agarsiisuu danda'a waan ta'eef jireenya kee keessatti namoota ofitti qabadhu. Yoo siif danda'ame yoos milkaa'uu ni dandeessa waan ta'eef inni sadeeffaa irratti argamu immoo haala ulfaataa keessatti
ilaalcha gaarii qabaachuu. Ilaalcha gaarii qabaattinaan carraan karaan hundumtuu yoo sitti cufate karaan biraa akka inni jiru adda baastee ilaaluun dirqama sirraa eegamudha jechuudha. Haala mijataa teessee hin eeggatiin. Haala mijataa naaf gaafa dhufu. Haala mijataan eeggadha. Haala namni dhufee naa gargaaru jettee irratti of gattee teessa taanaan. Haalli ulfaata gaafas dhufu naaf hin mijanne haala kana miti hamma miti boodadha haala naaf mijatu eeggadheen irratti raawwadha jettee teessee haala eeggatta taanaan jireenya kee yookaan immoo waan barbaaddu san wanta siif malu sanarraa hudduuba deebitaa jechuudha. Kanaaf ati immoo wanta ati gochuu qabdu yookaan wanta sirraa eegamu haala mijataa teessee eeguu dhiisu. Haalota yeroo baay'ee namoonni milkaa'ina irra ga'an, namoonni galma isaanii ga'an, namoonni bakkee baay'ee irra ga'anii yookaan achiif godhachuu danda'anii jiran namoota yeroo rakkinaa keessa bilchaatanii darbanidha. Namoonni yeroo qormaataa ta'anii waa'ee armaan danda'u yookaan yeroo biraatti naafaa darbu yookaan haala biraa keessatti raawwadha jedhanii namoonni haala mijataa ta'anii eegan jireenya isaanii ofirratti gubaa deemu yookaan immoo jireenya isaanii ofirratti daameej godhaa deemu jechuudha. Kanaaf immoo wanta nuun xiyyeeffachuu qabnu yookaan wanta nuun adda baasnee beekuu qabnu haalli ulfaataa gaafa dhufu xuruutti akka inni nu jabeessu yookaan immoo akka inni haalaan nu cimsu adda baasnee beekuu qabna. Xiyyi gaafa darbatamuuf ko jalqaba udduubatti gottotamuu qaba. Taargeetii barbaade sana rukutuuf yookaan bakkee barbaachisaa sana rukutuuf jalqaba udduubatti gottotamuun isa gaafata waan ta'eef nutillee gaafa chaalenjiin adda addaa nutti dhufu gara jireenya keenyaatti kufaatiin nutti dhufe baqqaan danda'u ani haalaan natti cimeera jennee haala mijataa ta'e eeggachuu osoo hin taane haala hamaa sana haala mijataatti jijjiiruun hin danda'amaa jechuudha. Haala kam keessattillee kanaafuu haala mijataa ta'e eeggatiin. Inni afuraffaarratti argamu furmaata irratti xiyyeeffachuu. Rakkoon yeroo si mudatutti, kufaatiin yeroo si mudatutti, dhiphuun yeroo si mudatutti, chaalenjiin karaa adda addaatiin sitti dhufuu danda'a siin jedheera. Karaa maatii, karaa hiriyaa, karaa firaa, karaa jaalallee, karaa for everything, karaa barbaadee ta'u sitti dhufuu danda'a. Garuu kan rakkoo keessan irratti otoo hin taane furmaata irratti xiyyeeffatu. Namoonni galma ga'an baay'een isaanii rakkoo isaan irratti mudate sana dhiisanii hamala furmaata irratti xiyyeeffachuu qabu jechuudha. Namoonni addunyaa kanarra osoo rakkatanii wantoota adda addaa keessatti kufaniitu jiranii garuu fiixee milkaa'inaa irra namoonni ga'an namoota furmaata irratti xiyyeeffatanidha. Rakkoof furmaanni akka jiru duukaa waan beekaniif rakkoon gaafa dhufu furmaanni illee duukaa jira. Garuu immoo maal yoo godhan yoo ija isaanii bananii ilaalan yookaan immoo yoo karaan biraa jira jedhanii yaaduu danda'anidha. Garuu wanti yeroo kufaatiin itti dhufu yookaan dadhabbiin itti dhufu bichee kufanii karaatti afuu miti jechuudha. Inni isaanii argamu immoo fedhii nama gargaaruu qabaachuudha. Nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Namni kamuu gargaarsa kee osoo gaafatu yookaan na gargaari naaf birmadhu naaf dhaabadhu osoo siin jedhu hajji irraa galagaltee darbuu hin qabdu jechuudha. Wanta barbaanne keenya yookaan wanta nuuf malu yookaan galma keenyaaf kan nu qopheessu namoo gargaaruuf fedhii qabaachuudha. Amma nama gargaaruuf fedhii hin qabnetti, amma namaaf hirkoo ta'uu hin barbaannetti, amma namaaf gaaddisa ta'uu hin barbaannetti, amma namaaf harka hin ballifnetti galma galsu tokko hin qabaattu jechuudha. Garaa balleessa taatee, garaa qulqulluu qabaattee, garaa namaaf gaddu hin qabdu taanaan na amani. Kun rakkoo guddaa fidee sitti dhufa. Galma kee irratti akka hin xiyyeeffanne boqonnaa sammuu keessi dhorkaa jechuudha. Namni osoo inni na gargaaru jedhu, osoo inni naaf dhaabadhu jedhu, osoo inni na duukaa teessiin jedhu, ati osoo gargaaruu dandeessu, osoo furmaata ta'uu dandeessu, osoo haara galfii ta'uu dandeessu, haara galfiin ta'inii fi bira dabartee jennaan galma geessu tokko hin qabdu. Kanaaf immoo jireenya kee keessatti fedhii waa nama gargaaru qabaachuu qabdaa jechuudha. Nama gargaarte qabaattee jennaan sammuun kellee, keessi kellee boqonnaa argata. Kaayyoo keerratti, hojii keerratti, wanta qabdu irratti akka itti fookas gootee galma geessu si taasisa waan ta'eef hadda baasii beeki. Yoo kana raawwatte na amani galma barbaadde ga'uu dandeessa. Waan barbaadduuf waan si barbaachisu hadda baastee ni hubatta jedhee nan amana. Wantoota siin jedhe kanan shanan seeraan itti raawwattee jennaan na amani galma barbaadde kamuu ga'uu ni dandeessa. Jabaattee yoo hojjette milkaa'inni kee salphaadha. Barnoota guyyaa har'aarraa hangasi waan baay'ee barattan abdii guddaan qaba. Akkanuma immoo like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Oolmaa gaarii qabaadhaa. Barnoota biraan hanga walitti deebinuutti.